Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Namoonni biyya keessaa biyya alaa jirtan akkam jirtu fayyaa keessanii isiniin jechaa. Ani maqaan koo ergamaa IsraelBenti jedhama. Guyyaa irraa eegaatii ergaa haaraa ergaa Waaqayyoo keessa koo keessa kaa'ee qabadheen dhufee jira. Isan isiniif dhiyeessuudhaaf fuula keessan dura jira. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Egaatii sagalee Waaqayyoo kiyaan iddoo tokko dubbisuu barbaada. Seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa tokkorratti sagalee hundumti namaa beektaniidha jedhee yaada. Sagaleen kun akkana jedha. Abrahaam nama waggaa 99 yeroo ta'etti Waaqayyoo isatti mul'ate an Elshaadaayidha. Elshaadaay jechuun Waaqayyoo isa hundumaa danda'u jechuudha. Balleessaa kan hin qabne ta'e fuula koo dura deddeebi'i jedha. Lakkoofsa tokko duwwaadha kan hin barbaade. Mata dureen qabadhee jiru nama hundumaaf akka galutti Waaqayyo hundumaa danda'a waan jedhamuun dubbachuu barbaada. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo hundumaa danda'a. Waaqayyo hundumaa danda'a gaafa jennu maal fa'aa danda'a jechuun yaaduun hin danda'ama. Waaqayyo waan hundumaa danda'a. Waaqayyo gaaffii namoota hundumaaf deebii sababa ta'ee fi rakkina ta'uu danda'a, dhibee ta'uu danda'a, lola adda addaa ta'uu danda'a. Waaqayyo waan hundumaa akka inni danda'u beekuutu nurra jiraata. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Sagalee Waaqayyoo keessatti iddoo baay'ee irratti dhaxxanii dubbifachuu dandeessu. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 28 irraa lakkoofsa 3 dhaxxanii dubbifachuu dandeessu. Seera uumamaa boqonnaa 35 lakkoofsa 11 irraa dhaxxanii dubbifachuu dandeessu. Akkuma kana seera uumamaa boqonnaa 48 lakkoofsa 3 irraa dhaxxanii dubbifachuu dandeessu. Waaqayyo waan hundumaa kan danda'u Waaqa akkasii akka inni ta'e. Abrahaamitti gaafa dubbatu sagaleen iddoo kanaadha. Abrahaamiifidha kan inni darbe an hundumaa kanan danda'udha. Abrahaamii wanta hin danda'amne fuula namaatti yaada namaan waan hin danda'amne waan fakkaatu keessa sababa jiruu fi itti ulfaatee yaadu itti ulfaatee jireenyi itti ulfaatee adeemsu itti ulfaatee karoorri inni ka'eef itti ulfaatee sa'atii inni jiru keessatti Waaqayyo bara Abrahaam gaaffii guddaa keessa gale keessatti Waaqayyo gara Abrahaamiin dhaqee maal ittiin jedhaa? An hundumaa kanan danda'u Waaqayyoodha jedhe. An hundumaa kanan danda'u Waaqayyoodha jedhe. Namoonni kallattii adda addaa irraa na dhagaa jirtan. Namoonni kallattii adda addaa irraa keessa ta'aa biyya alaas ta'aa jiraadhaa. Namoonni kallattii adda addaa irra jirtan yoo jiraattanii dhagaa jirtan yoo jiraattanii fi Waaqayyo hundumaa akka inni danda'u isinitti himuun barbaada. Waaqayyo hundumaa danda'a. Waan mana keessan keessatti isinitti ulfaate. Waan karaa keessan irratti isinitti ulfaate. Waan jireenya keessan keessatti isinitti ulfaate. Waan tajaajila irratti isinitti ulfaate. Adeemsa kam keessatti wanti isinitti ulfaate yoo jiraate arra Waaqayyo akka inni danda'u isinitti himuun barbaada. Waaqayyo hin danda'a. Waaqayyoof salphaadha. Sagaleen Waaqayyoodha. Mootota lammaffaa boqonnaa 3 irra gaafa dhaxxanii ilaaltanii gaafa dubbatu waa'ee Yosaafet fa'aa dubbata. Waa'ee Yooraam fa'aa dubbata. Bara sana keessaa lola guddaa keessa galanii sababa jiranii fi akkana jedha lakkoofsa 18 irratti gaafa dhaqee dubbatu sagaleen Waaqayyo qilleensa isin argitan duumessas eddeedhee booda lakkoofsa 18 irratti kun Waaqayyoof salphaadha. Kun Waaqayyoof salphaadha. Maaltu Waaqayyoof salphaadha? Lolli isaan kaaniif Waaqayyoof salphaadha. Adeemsi isaan adeeman Waaqayyoof salphaadha. Wanti isaan yaadan isaanitti ulfaate Waaqayyoof salphaadha. Kanaaf namoonni fuula Waaqayyoo dura jirtanii Waaqayyoon eegaa jirtan. Waaqayyo kallattii hundumaa irratti wanti hundumtu gaaffii kan isinitti ta'e Waaqayyoof hin danda'ama. Waaqayyoof wanti ulfaatu hin jiru. Kanaaf waan inni isinitti himuu barbaadu qabxiidhaan waan inni isinitti himuu barbaadu keessaa inni tokko akkamittiin Waaqayyoo hundumaa danda'uu isaa baruu dandeessu. Inni tokkoffaan fuula Waaqayyoo dura yoo turtanidha. Fuula Waaqayyoo dura tura. Waaqa fuulduraa hin deeminaa. Yaadaan Waaqa fuulduraa hin deeminaa. Sochii adda addaan fuula Waaqayyoo dura hin deeminaa. Fuula Waaqayyoo dura dhaabadhaatii Waaqayyoon eegaa. Phexros duraa boqonnaa 5 irratti gaafa dubbatu harka Waaqayyoo isa jabaa jala of galchaa jedha. Harka Waaqayyoo isa jabaa jala of galchaa. Inniyyuu yeroo isaatti ol isin qabaa jedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf Waaqayyoon danda'ummaa Waaqayyoo kan hin baruu dandeenyu fuula isaa dura turuu yoo dandeenye. Fuula isaa dura tura. Namoonni kamillee fuula isaa dura tura. Dhibee adda addaan qabamtanii kan jirtan. Rakkina adda addaa keessa kan jirtan. Haala adda addaadhaan qabamtanii waan baay'een isaa isinitti ulfaatee kan jiru yoo jiraattanii fi fuula Waaqayyoo duraa hin deeminaa. Dhaabadhaa fuula Waaqayyoo dura. Eegaa Waaqayyoon. Yeroo Waaqayyoo eegaa. Hojii Waaqayyoo harka Waaqayyoo irratti eegaa. Kanaaf fuula Waaqayyoo dura turree eeggachuudhaatiin hundumaa danda'u Waaqayyoodhaa baruu dandeenya. Inni lammaffaan akkamittiin hundumaa danda'u Waaqayyoo inni lammaffaan kakuu Waaqayyoo nu kakate gaafa eeguu dandeenya. Waaqayyo hin kakata. Namoota baay'eef kakata Waaqayyo.
namoota gooftaa qaban hundumaa fi waaqayyo yeroodhaa yerootti kakata. Itti dubbata waaqayyo. Garuu eeguun kan keenyaa. Eeguun kan amantootaati. Eeguun kan warra waaqayyo wajjin jiraniiti. Kakuun eegamuutu irra jiraata. Namni waaqayyo kakuusaa eeggachuutu irra jiraata. Sagalee waaqayyo gaafa dubbatu arbuusaa kan eeggatu ija isaa nyaata. Arbuusaa kan eeggatu ija isaa nyaata. Arbuu jechuun maal jechuudha? Isa waaqayyo itti dubbata. Isa waaqayyo ittiin jedhe. Jecha waaqayyo nama sanaaf qabu sana eeguu danda'utu irra jiraata. Kanaafi kakuu keenya eeggachuun irra jiraata. Namoonni kakuu isaanii eeggatan baay'een isaanii warra akka Abrahaam fa'aa ilaaltanii waggaa 25 booda Abrahaamiif kakuunsaa gaafa inni raawwatamu argina. Kakuunsaa gaafa inni raawwatamu argina. Kanaaf nuyi immoo fuula waaqayyo duratti kakuu keenya eeggachuu danda'u nurra jiraata. Gaafa sana inni waaqayyo hin danda'anne jedhame sun dhufee nurratti raawwatee argina jechuudha. Maqaan waaqayyo bara baraan eebbifama. Kakuu keenya iddootti eeguu danda'u nurra jiraata. Lafa waaqayyo dhaabannee lafa waaqayyotti nu eegu dhaabannee mana waaqayyo keessa dhaabannee fuula waaqayyo dura turree yaada waaqayyo keessa teenyee kakuu waaqayyo nuuf kakate sana eeggachuu danda'utu nurra jiraata. Namatu nu eega miti kakuu waaqayyo. Ana tofii koof eeggata. Isin tofii keessaniif eeggata. Namoonni na dhaga'aa jirtan kakuu keessan eeggadhaa. Biyya kamirra jiraadhaa. Addunyaa kam keessa jiraadhaa. Kakuu waaqayyoon eeggadhaa. Waaqayyo yeroo isaatti dhufee kakuu keessan isinii raawwata. Yeroo isaatti gara keessan dhufa. Kana eddan jedhee booda waaqayyo hundumaa danda'uusaa akkamittiin nuuf raawwachuu danda'a yookaas immoo nuuf xumuruu danda'a. Akkamittiin nu raggaasisuu danda'a gaafa jennu akkamitti ofirratti argina innee gaafa yaannu wanta nu hin dandeenye nu danda'a waaqayyo. Wanta nu hin dandeenye waan humna keenyaa oli wanta nu yaallee bira ga'uu dadhabne wanta nu barannee bira ga'uu dadhabne wanta nu yaalii adda addaan hojii adda addaan bira ga'uu dadhabneeti waaqayyo nu xumura. Waaqayyo nu xumura. Kanaaf obboleessa ko obboleettii ko namoonni amma na dhagaa jirtan kallattiidhaan namoonni na dhagaa jirtan waaqayyo waan itti hin dandeenye sii danda'a. Sii xumura waaqayyo. Sii xumura waaqayyo. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 4 irraa fuula koo dura ati waan fuula koo dura dhaabadhu malee isaati. Anaaf si gidduu isa jiru kakuu koo nan raawwadha jedha. Baay'ee kan isin dhibu Abrahaamitti baay'ee ulfaataa ture jireenya. Wanta inni hin dandeenye ture wanta inni haalli inni keessa ture. Garuu waaqayyo dhaqee danda'ee fi xumuree fi agarsiisa. Kanaaf xumuree si agarsiisa waaqayyo. Waan humna kee ol ta'e kan waan sitti jabaate kan wanta naan danda'amne jettu kan tarii hospitaala kee ciiftee dhaggeeffachuu dandeessa. Tarii karaarra deemtee dhaggeeffachuu dandeessa. Tarii dhibee adda addaan qabamtee dhibee sanatti hiikamuu dadhabdee rakkachaa jiraachuu dandeessa. Kanaaf waaqayyo waan itti hin dandeenye xumuree si agarsiisa. Hundumaa danda'u waaqayyo waan nuyi hin dandeenye xumuree nu agarsiisa. Kanaaf fuula waaqayyo dura dhaabadhuuti. Hundumaa isa danda'u fuuldura dhaabadhuuti. Isa ofii kee dadhabde immoo waaqayyotti agarsiisa. Waaqayyo dhufee si xumura. Dhimma gaa'ilaa ta'uu danda'a. Dhimma dhibee ta'uu danda'a. Dhimma rakkina adda addaa ta'uu danda'a. Dhimma haala siyaasaa ta'uu danda'a. Waaqayyo si xumura. Waaqayyo si xumura. Inni lammaffaan wanti waaqayyo si raawwatu. Wanti waaqayyo si raawwatu inni lammaffaan maqaa si jalaa bada. Maqaa kee isa badee waaqayyo iddootti deebisa. Hin sirreessa waaqayyo. Maqaa badee sirreessa. Maqaa badee sirreessa. Fakkeenya fudhattanii innaa ilaaltanii fi hojii ergamootaa boqonnaa 3 irratti namtichi inni waggaa dheeraadhaaf naafa ture. Namtichi inni waggaa dheeraadhaaf naafa ture. Karaarra taa'ee kadhata ture. Namicha isa naafa jedhanii waamu turan. Namicha isa naafa mana qulqullummaa jala taa'ee kadhatu jedhameetu waamama ture. Maqaan isaa sirriin ture. Garuu gaafa Phexrosiif Yohaannis dhaqanii harka qabanii lafaa kaasanii kaasee maqaan isaa hin jijjiiramedha macaafni qulqulluun. Maqaa isaatu jijjiirame. Isa naaficha sanarraa jijjiirame. Isa badee turerraa jijjiirame. Arra waaqayyo hundumaa danda'u isaan si bira ga'a. Maqaan kee jijjiirama. Maqaan Abrahaam faa jijjiirameera. Maqaan Yaaqoob faa jijjiirameera. Maqaan Phaawulos faa jijjiirameera. Kanaaf arras waaqayyo maqaa kee jijjiira. Maqaa jireenya keetii jijjiira. Maqaa gaa'ila keetii jijjiira. Maqaa tajaajila keetii jijjiira. Maqaa hojii keetii jijjiira. Maqaa mul'ata keetii jijjiira. Waaqayyo maqaa kee jijjiiree si agarsiisa. Kanaaf waaqa isa hundumaa danda'u kana dura turi. Waaqa isa hundumaa danda'u kana fuuldura dhaabadhu. Hin hundumaa danda'a. Maqaan kee jijjiiramee argita. Maqaan kee inni addunyaa irratti bade deebi'ee tunni sirratu argita.
galanni waaqayyoof haa ta'u. Maqaa kee sirreessa waaqayyo. Namoonni kallattii adda addaarraa na dhaggeeffachaa jirtan maqaan keessan akka itti nafu. Maqaan keessan inni bade akka itti nafu. Waaqayyo maqaa kee jijjiiree si agarsiisa. Waaqayyo jireenya kee jijjiiree si agarsiisa. Waaqayyo gaayya kee jijjiiree si agarsiisa. Waaqayyo qabeenyaa kee jijjiiree si agarsiisa. Waaqayyo adeemsa kee jijjiiree si agarsiisa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni gara biraan abaarsa baroota dheeraadhaaf sirra ture sirraa cabsee si agarsiisa. Hundumaa danda'u waaqayyo abaarsa sirraa cabsa. Abaarsa maalii? Abaarsa zariidhaan dhufee jireenya kee irratti hundaa'a. Abaarsa zariidhaan dhufee akka ati hin deemne si godhe. Akka ati hin baane si godhe. Akka ati hin ceene si godhe. Akka ati hin darbine si godhe. Mul'ata keen akka ati hin guddanne si godheti waaqayyo dhufee sirraa cabsa. Sirraa cabsa. Abaarsi baroota keessa sirratti darbatame sagalee kanaan jireenya kee irraa caba. Sagalee kanaan mana kee irraa caba. Sagalee kanaan gaa'ila kee irraa caba. Sagalee kanaan tajaajila kee irraa caba. Abaarsa sirraa cabsa. Hundumaa danda'u waaqayyo. Maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu. Hundumaa danda'uun waaqayyo abaarsa sirraa diiga. Seera uumamaa boqonnaa 21 irratti ilaaluu dandeessu. Seerri uumamaa boqonnaa 21 waaqayyo yeroo inni itti Saaraadhaan dhaqee Saaraadhaan akkanatti hin jedhee jira. Gara Saaraa dhaqeetu waaqayyo isa dubbate Saaraadhaaf hin raawwate. Akkuma dubbates Saaraadhaaf godhe jedha. Akkuma dubbate Saaraadhaaf godhe. Saaraan ishee kam? Ishee dulloomtee bara dabarte. Saaraan ishee kam? Ishee bara dheeraa itu waan tokko hin argatin, itu waan tokko hin godhaminiif, itu waan tokko hin ta'iniif turte. Garuu guyyaa sana dhaqee waaqayyo seenaa ishee yeroo inni haaressee argina. Abaarsicha yeroo inni irraa cabsee argina. Abaarsicha yeroo inni irraa kaasee argina. Saaraan deebitee akka ijoollee yeroo isheen taate argina. Saaraan deebitee yeroo isheen ala godhachuu jalqabdee argina. Abaarsi irraa ka'ee jechuudha. Maqaan waaqayyo bara baraan eebbifama. Maal isiniin jechuun barbaada? Waaqayyo hundumaa danda'a. Hundumaa danda'u waaqayyo immoo maaliin barta? Fuula isaa dura ture. Kakuu isaa eegi. Gaafas immoo maal ofirratti argita? Waaqayyo waan itti hin dandeenye sii danda'a. Inni gara biraan immoo waaqayyo maqaa kee jijjiira. Inni gara biraan immoo waaqayyo abaarsa sirraa diiga. Sagalee kanarra dhaabannee kadhanna. Yaa waaqayyo abbaa keenyaaf gooftaa keenya si galateeffannaa ol si qabnaa maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Jaalala kee taanaan nu gargaartee guyyaa irraa kana fuula kee duratti sagalee keetiin yaa waaqayyo gooftaa akka dabarsinu yeroo waan nu laatteef si haa galatu. Amma immoo yeroo kana yaa waaqayyo kallattii adda addaarraa namoonni nu dhaga'aa jiran maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin abaarsi kan irraa cabe haa ta'u. Seenaan isaanii kan jijjiirame haa ta'u. Maqaan isaanii kan jijjiirame haa ta'u. Waan isaan dadhaban yaa waaqayyo xumurtee fi isaan agarsiisi. Tokko saba keetiif, tokko garboota keetiif waan haaraa akkati gootu warraa qeensi galan. Ati waaqayyoodhaa galanni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan eebbifamu. Waan hojjettuuf si haa galatu. Ati waaqayyoodhaa eebbifamu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen.